Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya qabannee isinitti deebinee hanga xumuraatti nu waliin akka turtan isin affeera. Bulchiinsi yeroo Tigraay hanga filannoon dhufutti akka turuu fi jijjiirama hooggansaa jiraachuu akka malu muummeen ministeeraa Dr. Abiyyi dubbatan. Manni maree bakka bu'oota uummataa guyyaa kaleessaa bitootessa 20/2025 bakka ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmad argamanitti yaa'ii isaa idilee gaggeessee ture. Yaa'ii kana irratti muummeen ministeeraa Abiyyi Ahmad miseensa mana marichaa irraa ka'eef deebii fi ibsa gahaa kennaniiru. Ministeerri muummee Abiyyi ibsa laataniin dhiyeenyatti bulchiinsa yeroo haaraa hanga filannoon dhufutti akka turu kan hundeeffamuu fi bulchiinsa kana keessatti jijjiiramni hooggansaa jiraachuu akka malus kaasaniiru. Mootummaan federaalaa waraana injifatee dhiisee waliigaltee Piriitooriyaa kan mallatteesse guyyoota 1 fi 2 hafan keessatti lubbuun namoota muraasaa baraaruudhaaf akka ta'e kan eeree muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad ergasii uummanni Tigraay tajaajiloota bu'uuraa yeroo waraanaatti argachaa hin turre akka argatuuf gama bulchiinsa yerootiin karaa dheeraa deemamuu kaasaniiru. Ta'us waliigalticha keessaa dhimma adeemsa hidhannoo hiikkachiisuu fi deebisanii dhaabuu fi buqqaatota qe'eetti deebisuu akka hin raawwatamne kan himan yommuu ta'u, waa'ee adeemsa hidhannoo hiikkachiisuu fi deebisanii dhaabuu wal qabatee akkaataa barbaadameen raawwachuudhaaf rakkoo hedduu akka jiru eeruudhaan gama kanaan baay'een miidhamaa kan jiran uummata Tigraay ta'uu ibsaniiru. Humni biyya bisoomsuu danda'u maqaa waraanaatiin hidhamee jira. Kunis baajata uummataaf yoo ramadamu misoomaaf oolu kan qabu kanaaf kennamaa jira yoo jedhan itti dabaluunis qabeenyi kun osoo misoomaaf kan oolu ta'ee faayidaa hedduu argamsiisuu danda'a jechuun kaasaniiru. Gama biraatiin naannoo Tigraayitti bulchiinsa yeroo haaraa akka hundeeffamu akeekanii kan jiran yommuu ta'u, bulchiinsi yeroo kun hundeeffamee hanga filannoon dhufutti kan hojjetuu fi filannoon hanga qophaa'utti ulaagaaleen garaagaraa ni kaahama jechuun dubbataniiru. Bulchiinsi yeroo itti aansee hundeeffamu fooyya'insa seeraa dabalataa irratti godhamee kan hundaa'u ta'uu yoo ibsan, yeroo seerri fooyya'u raawwiin hanga ammaatti jiru gamaggamamuu qaba kan jedhan muummeen ministeeraa. Bulchiinsi yeroo kun hanga filannoon itti aanu galee haala waliigaltee Piriitooriyaa kabajuudhaan uummataaf filannoo qopheessu akkasumas adeemsa uummataa aangeessuu mirkaneessutti hojii ni hojjeta jechuun kaasaniiru. Kana mirkaneessuudhaaf pirezidaantichaa fi itti aantota isaanii waliin marii adda addaa gaggeessaa turre yaadonni garaagaraa dhihaachaa turaniiru kan jedhan muummeen ministeeraa. Kana malees TPLF dabalatee paartilee siyaasaa naannicha keessatti socho'an waliinis haasa'uu isaanii yaadachiisaniiru. Waggoota lamaan darbaniif namoota bulchiinsa yeroo naannichaa keessatti naannichaa hoogganaa turan irratti jijjiiramni taasifamuu akka danda'u kan akeekanii fi namoonni cimina isaanii madaalamee jijjiiramaan kan jiraachuu ni mala jedhan. Bulchiinsi yeroo Tigraay bu'uuraalee waliigaltee Piriitooriyaa sadaasa bara 2022 TPLF fi mootummaa federaalaa gidduutti mallattaa'een erga hundeeffamee waggaa 2 ta'eera. Mootummaan federaalaa Geetaachoo Raddaatiin pirezidaantii gochuun muudeera. Haa ta'u malee waxabajjii bara 2024 irraa eegalee waldhabdeen TPLF keessatti Dabratsiyoon Gabramikaa'elii fi Geetaachoo Raddaa gidduutti uumame hojii bulchiinsa kanaa jeeqeera. Kora 14ffaa TPLF hagayya bara 2024 geggeesseen booda gargar bahuun siyaasa cimee murni Dabratsiyoon fi Geetaachoo akkasumas qondaaltota biroo hedduu kan qooda aangoo hoogganuu murtee kennuu yookaan qajeelfama baasuu hin qaban jechuun akka aangoo irraa kaasan taasiseera. Kana hordofuun TPLF Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin durfamu onkololeessa darbee bara 2024 keessa pirezidaantii Geetaachoo Raddaa dabalatee namoota 5 bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay keessaa akka kaafaman beeksisee ture. Kana malees hoogganaa pirezidaantii bulchiinsa yeroo bakka bu'u mootummaa federaalaaf akka beeksisu paartichi ibsee ture. Deebii kanaaf bulchiinsi yeroo naannichaa garee Dabratsiyoon tarkaanfiiwwan fonqolcha mootummaa fudhataa jiraachuun naannicha tasgabbii dhabsiisuuf yaalaa jira jechuun himatee tureera. Ji'oota 2 dura hooggantoonni ol aanoon humnoota Tigraay bulchiinsa yeroo naannichaa itti gaafatamummaa isaa sirnaan bahataa hin jiru jechuudhaan diiguu fi irra deebiidhaan gurmeessuuf murtee dabarsan hordofee muddamni daran hammaatee tureera. Hooggantoonni ol aanoon humnoota Tigraay ibsa amajjii 23 baasaniin bulchiinsa yeroo humnoota alaatiin oofamaa jira jechuudhaan kan kaasanii fi hooggantoonni tokko tokko ammoo gantummaa raawwataniiru dantaa uummataa dhiisanii ergama isaaniitiif kennameen alaa hojjechaa akka jiran jechuun walirratti himannaa banaa turaniiru. Bulchiinsi Geetaachoo Raddaa garuu ibsa bitootessa 12 bara 2025 laateen bulchiinsi yeroo yookaan bulchiinsi akka diigamu waamichi dhihaatu kun ifatti fonqolcha mootummaa labsuu akka ilaallatu eeruun kunis waliigaltee Piriitooriyaa balaadhaaf kan saaxilu ta'uu ibseera. Bulchiinsi kun akkasumas gaafiin ajajoota waraanaa dhihaate kun
itti gaafatamummaan kan kenname irraa kan maqeedhaa fi bu'uura fudhatamummaa hin qabnedha jechuunis qeeqeera. Dhimma galaana diimaatiin wal qabatee biyyoota gaanfa Afrikaa keessatti waraanni qawwee malee dhiheenya kana gaggeeffamaatiin jira. Kunis deebii walitti deebisuu karaa ministeerota biyya isaaniitiin kan deebii walii deebisanii fi kanneen hanga afaanii walitti dubbachuutti gahee ture. Kanumaan wal qabatee muummichi ministeeraa Itoophiyaa haasaa kaleessa paarlaamaadhaaf taasisan irratti Itoophiyaan galaana diimaadhaaf jettee Eertiriyaa weeraruuf fedhii hin qabdu jechuun dubbataniiru. Galaanni diimaan garuu Itoophiyaadhaaf dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti jechuunis jala sararaniiru. Ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmad guyyaa kaleessaa mana maree bakka bu'oota ummataatti dhihaachuudhaan dhimma galaana diimaatiifis yeroo deebii kennanitti galaana diimaaf jettee Eertiriyaa waraanuu hin qabdu Itoophiyaa yoo jedhan, haa ta'u malee Itoophiyaan galaana diimaa argachuu fi jiraachuu dhabuu keenya irratti hundaa'a jechuunis kaasaniiru. Muummeen ministeeraa dhimma handaara galaanaa argachuu ilaalchisee ibsa laataniin tibbana Eertiriyaa waliin walitti bu'iinsi uumamaa yeroo jedhamu dhagahamaa kabajamoo mana mareetiif ummata Itoophiyaa fi akkasumas Eertiriyaaf mirkaneessuu kan barbaadu Itoophiyaan galaana diimaadhaaf jettee Eertiriyaa weeraruu fedhii hin qabdu jechuun deebii deebisaniiru. Fedhiin Itoophiyaan qabdu marii taasisuu fi bu'uura kennanii fudhachuutiin rakkoo kanaaf furmaata haa keenyu kan jedhudha jechuun yoo kaasan, har'a callisnee bira dabarree yoo jennu boru ammoo rakkoo biraa fida jechuun dubbataniiru. Kanumaan wal qabatee galaanni diimaan dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti jechuunis kaasaniiru. Fedhiin galaana diimaa irratti qabnu Somaaliyaa, Jibuutii, Eertiriyaa waliin waraana keessa kan galchu ga'uu hin qabu yoo jedhan, qabeenya waloo naannawa kanatti qarqara galaana kiiloomeetira 5,000 jirra. Hunda keenyaaf gahaa ta'eef akkaataa waliin fayyadamuu dandeenyu irratti itti fayyadamuu dandeenya jechuun kaasaniiru. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad kana kan jedhan wayita biyyoota ollaa lamaan Itoophiyaa fi Eertiriyaa gidduu hammaatee wal dhabdeen jirutti yommuu ta'u, guyyaa lama dura ministeerri dhimma alaa Eertiriyaa Osmaan Saaleh hawwii Itoophiyaa dogoggoraa fi yeroon isaa kan irra darbee karaa dippiloomaasii yookaan humna waraanaatiin ulaa galaanaatti argachuudhaaf taasiftu jedhaniin biyya isaanii burjaaja'aa jiraachuus ibsaniiru. Pirezidaantiin itti aanaan bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Leetanaal Jeneraal Tsaadiqaan Gabratintsaa'ee Itoophiyaa fi Eertiriyaa gidduu waraanni waan hin oolle fakkaata jechuun akeekkachiisuunis ni yaadatama. Dura taa'aan Koree hariiroo alaa Seeneetii Ameerikaa James Rist gama isaaniitiin walitti bu'iinsi Tigraay fi naannawaa sanitti irra deebiidhaan yoo ka'e balaa guddaa akka fidu akeekkachiisuun Itoophiyaa fi Eertiriyaan hatattamaan muddama isaan gidduutti uumamaa jiru laafeffachuu akka qaban kaasaniiru. Haa ta'u malee muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad himannaa Itoophiyaan Eertiriyaa waliin wal waraanuu barbaadde jedhu kan kuffisan yommuu ta'u, himannaan hedduun ni dhagahamaa garuu irra caalaan isaanii bishaan hin qabatan kan jedhee fi lammiilee Eertiriyaa uummata obbolaa fi gara laafessaa akkasumas kana akkuma lammiilee Itoophiyaa misooma barbaadanidha. Wanti barbaachisu guddina diinagdee malee waraanaa miti jechuun kaahaniiru. Haa ta'u malee Itoophiyaa yoo barbaachisaa ta'e of ittisuudhaaf qophii ta'uu kan mirkaneessan ta'uu sodaa tokkollee akka hin qabneef eenyullee mormuudhaaf ija jabaatee hin jiru, qophiin guutuun barbaachisaa ta'e ni qabna jechuun ofitti amanamummaadhaan dubbataniiru. Kana malees tuttuqqaa alaa akeekkachiisanii kan jiran yommuu ta'u, gama kamiinuu tuttuqqaan jiraachuu hin qabu, yoo jiraate deebiin isaas ulfaataa ta'a waan ta'eef garuu gama keenyaan tuttuqqaan akka hin jirre ni mirkaneessina jechuun haasaa taasisan keessatti kaasaniiru. Dhimmi galaana diimaa Itoophiyaadhaaf dhimma jiraachuu akka ta'e kan eeran muummeen ministeeraa fedhiin Itoophiyaan galaana diimaa irratti qabdu paartii biyya bulchaa jiruun yookaan paarlaamaa amma jiruun osoo hin taane aantummaa biyyaalessaa ta'uu qaba jechuunis kennaniiru. Namoonni waraana Tigraay irraa lubbuudhaan hafan Jaarmanitti qondaaltota Itoophiyaa fi Eertiriyaa irratti himannaa yakkaa waraanaa banan. Namoonni waraana Tigraay keessatti gaggeeffamaa ture miidhamanii lubbuudhaan hafan 8 abbaa alangaa mootummaa federaalaa Jaarmanii waliin himannaa yakkaa bananiiru. Himannaa kanaan qondaaltonni mootummaa fi waraanaa Itoophiyaa fi Eertiriyaa 12 yakka waraanaa fi yakka namoomaa raawwachuun himatamaniiru. Himatni kun dhaabbata tarkaanfii seeraa addunyaa laa'oo fi Dr. Anaa Ohmisheen akkasumas deeggarsa dhaabbata LLP fi giddugala heera mootummaa fi mirgoota namoomaa Awurooppaatiin kan qophaa'edha. Kunis qajeelfama aangoo waliigalaa Jarman yakkoota idil addunyaa biyya alaa keessatti raawwataman akka hirmaatan biyyattiin kan heeyyamtudha. Himannaa kana kan dhiheessan hojjetaa gargaarsa namoomaa duraanii fi qondaala bulchiinsa yeroo duraanii dabalatee namoota 8 ta'uu tarkaanfiin seeraa addunyaa ibseera. Himattoonni kunneen akkuma namoota 100,000 lakkaa'aman biroo miidhaa saalaa, seeraan ala hidhamuu, dararaa fi beela akkasumas rakkoon biraa kan isaan mudate ta'uun hanga ammaatti haqa akka hin argannes kaahaniiru. Himattoonni tokko
tokko yeroo ammaa Jarman keessa kan jiraatan yommuu ta'u abbaa alangaa mootummaa federaalaa Jarmanii yakkoota kana irratti qorannoo akka gaggeessu gaafachuu isaanii ibseera. Akka seerri kun jedhutti waraanni Tigraay sadaasa bara 2020 eegalee dirqamaan beelessuu oggura gargaarsa namoomaa ajjechaa miidhaa saalaa akkasumas dararaa fi hidhaa seeraan alaa dabalatee gochoota hammeenyaa kan irratti raawwate ta'uu kaa'aniiru. Himannaan baname kun akka jedhutti sarbiinsaa fi miidhaa baay'ina namoota Itoophiyaa fi Eertiriyaa akkasumas gareewwan milishaa isaan waliin michoo uumanii hojjetaa turan akkasumas lammiilee nagaa Tigraay irratti kan raawwatame yommuu ta'u haa ta'u malee dhaabbatichi qaamotni wal dhabdee kana keessatti hirmaatan biroo fi namoonni nagaa biroo irraas miidhaan biraa gaheera jechuun kaasaniiru. Dhaabbatichi madda bal'inaa wabii ta'e eeruudhaan namoonni waraanaa kanaan lubbuun dhaban lakkoofsaan namoota 300 hanga 800 gidduutti kan tilmaamamu ta'uu kaa'aniiru. Koomishiniin ogeessota mirga namoomaa idil addunyaa Itoophiyaatti bara 2021 dhiittaa mirga namoomaa yeroo waraana Tigraayitti raawwatame qorachuudhaaf hundeeffame ragaalee yakkoota waraanaa fi yakkoota namoomaa raawwataman kaasuudhaan tarkaanfii seera idil addunyaa akka fudhatamu gaafatee ture. Koomishinichi onkololeessa bara 2023 aangoo isaa osoo hin xumurin dura Tigraay keessatti duguggaa sanyii namootaa irratti raawwatamu isaa mirkaneessuuf qorannoo dabalataa akka gaggeeffamu gaafateera. Bitootessa bara 2023 keessa Ameerikaa yakki namoomaa fi yakki waraanaa naannoo Tigraay keessatti akka raawwatamu murteessitee turte. Ministeerri dhimma alaa duraanii Antooniyoo Bilinken gabaasa kana yeroo ifoomsan yakkoonni kun hedduun isaanii akka tasaa yookaan bu'aa waraanaa qofaa miti shallagamee fi itti yaadamee kan raawwatamedha jechuunis himataa tureera. Tarkaanfii seeraa addunyaa kanaan dura hanga'oonni Jaarmanii yakka hammeenyaa Siiriyaa, Gaambiyaa fi Iraaq keessatti raawwatame himachuudhaaf aangoo murtii waliigalaa akka fayyadaman yaadachiifameera. Abbaan alangaa Jaarmanii dhimmicha qabatee yoo itti fufee waraana Tigraay ilaalchisee qorannoo akkanaa yeroo gaggeeffamu kan jalqabaa ta'a. Bakka bu'oota seeraa himattoota kanneen keessaa tokko kan ta'e Dr. Aanaa Ohmisheen nama jedhamuu fi sarbama hamaa itti fufee jiru dhaabuu fi hooggantoota addunyaa biroo dhaabsisuudhaaf qorannoon barbaachisaa ta'uu garuu hubachiisaniiru. Daayirektarri ol aanaan dhaabbaticha kanaa Antooniyaa Mulveey namni jedhamu akka ibsetti Itoophiyaa keessatti hammeenyi raawwatame sadarkaa gara jabummaa mul'atee hin beekneen akka ta'ee fi waraanni erga xumuramee boodallee miidhamtoonni kanneen yakka irratti raawwataman seeraan yeroo gaafataman arguu hin dandeenye jechuun kaasanii himannaan kunis adeemsa haqa barbaaduudhaaf godhamu keessatti tarkaanfii barbaachisaa ta'a jechuunis akeekkachiisaniiru. Himatni ammaa kun himannaa miidhamtoota Tigraay bakka bu'uudhaan dhiheessee isa lammaffaa ta'uun kan akeeke yommuu ta'u inni jalqabaa gamtaa abbootii seeraa Paan Afrikaa waliin ta'uudhaan Koomishinii mirgoota namoomaa fi uummattoota Afrikaa kan dhihaate yoo ta'u kanaan Itoophiyaan dirqama chaartara mirgoota namoomaa fi uummattoota Afrikaa jalatti qabdu cabsiteerti jechuun himatee ture. Dhaabbatichi onkololeessa bara 2022 keessaa Koomishiniin Afrikaa tarkaanfiiwwan yeroo hatattamaa Itoophiyaan akka ajjechaa seeraan alaa raawwatamuu fi miidhaa saalaa dabalatee sarbiinsa seeraa hunda akka dhaabdu akkasumas Tigraay keessatti gargaarsa namoomaa akka mirkaneessitu gaafateera. Himannaan Jaarmanitti dhihaate kun jalqaba fulbaana bara 2024 waajjira abbaa alangaa federaalaatti kan dhihaate yoo ta'u bitootessa 20 bara 2025 ragaa dabalataatiin dabaleera. Abbaa alangaa federaalaa Jaarmanii yakkoota himataman irratti qorannoo caasaa banuu, qorannoo dhuunfaa gaggeessuu, ajaja hidhaa baasuu fi kanneen itti gaafatamaa ta'an